Iimeelii yoo hin qabaanne tiktookii ilaaluu hin dandeenyu. Iimeelii yoo hin qabaanne akkasuma yuutuubii fayyadamuu hin dandeenyu. Feesbuukii fayyadamuu hin dandeenyu. Instagiraamii fayyadamuu hin dandeenyu. Sooshaal miidiyaawwan yeroo ammaa kana itti fayyadaman hundayyuu fayyadamuu hin dandeenyu. Kanaaf iimeelii qabaachuun barbaachisaadha. Iimeelii kana akka itti fayyadamnu hundayyuu beekuun barbaachisaadha. Akkam jirtu daawwattoota yuutuubii koo guyyaa har'aa qabadhee kan isinii dhiyaate akkaataa iimeelii bilbila keenyaa itti banachuu dandeenyu. Iimeeliin bilbila keenyaa wantoota hedduuf barbaachisa jecha namoonni hedduun bilbila ni qabattu. Haa ta'u malee iimeelii hin qabu bilbilli isaanii. Bilbilli iimeelii qabaachuu qaba. Bilbilli iimeelii qabu faayidaa hedduu nuuf kennuu danda'a. Wantoota hedduu banachuudhaaf wanti nu barbaachisu keessaa tokko inni ijoon iimeeliidha. Iimeelii qabaannaan bilbilli keenya wanta hedduu sirriitti hojjetaa jechaadha. Kanaafuu jalqabarraa iimeelii akkamitti bananna waan jedhu walumaan ilaallaa na faana bu'aa. Amma jalqaba bilbila keenya erga fuula isaa bannee booda eessa dhaqnaa? Seetingii bilbila keenyaa keessa seenna jecha. Seetingii bilbila keenyaa keessa erga seenne seetingii bilbila keenyaa keessaa iddoo googil jettu barbaannaa jecha. Iskrool gochuudhaan googil bakka jettu kana barbaanna. Dheyyen kinoo iddoo kanatti googil akkaawunti tan jettu ni jirti jecha. Kanaafuu googil kan jettu kana erga arganne maal goona ishee irratti yeroo tokko cuqaasna jechaadha. Googil kan jettu kana irratti yeroo tokko gadi rukunna jechaadha. Yeroo kana maal nu baasa? Fuula haaraa ta'e tokko nuuf baasa jechaadha. Fuula haaraa erga nuuf baasee booda fakkeenyaaf fuula kana irratti googil akkaawuntiin yookaan ammootu fuula kana irratti iimeelii tokko argitu. Iimeelii kana gara iimeelii biratti jijjiirree iimeelii haaraa ta'e iimeelii isa sirrii ta'e akkamitti akka bannu kallattimaan kan isinitti argisiisu ta'a jecha. Kanaafuu na faana bu'aa isiniin jedha. Jalqaba irratti erga fuula kana bannee maal goonaa iimeelii kana asirraa balleessuu qabna jecha. Mallattoo kana iddoo mallattoon kun jirtu bakka kana ilaalaa fakkeenyaaf xiyya tana biratti iddoo kana rukunna jechaadha. Gaafa iddoo kana tuqnu maal argannaa? Gara fuula duratti nu dabarsa jecha. Gara fuula duratti erga nu dabarsee booda amma immootu kallattimaan iddoo kana laallame. Iddoo kana laalaa. Add another account iddoo jettu kana irratti maal banna jechaadha? Iimeelii haaraa iddoo sanitti banuudhaaf deemna jecha. Kanaafuu yeroo tokko iddoo add another account jettu kana maal goona gadi cuqaasnaa jechaadha. Ergasii fuula haaraa tokko nuuf baasa jecha. Sarchi gochuudhaan iddoo fuula kana qabu nuuf baasee jechaadha. Kanaafuu iddoo kanatti googil saayin in jedha. Googil saayin in jedha. Iddoo kanatti ammootu iimeelii galchi jedha. Kanaafuu iimeelii keenya yeroo galchinu akkamitti akka galchinu isinitti argisiisaa jecha. Kanaafuu yoo akkatti iskrool ol goonu maal goona nuti akkaawuntii haaraa banuu barbaanna waan ta'eef akkaawuntii haaraa banuudhaaf iddoo create account jedhu kana tuquu qabna jechaadha. Iddoo create account jedhu kana rukunna. Gaafa iddoo create account jedhu kana rukunnu kallattimaan maal nuu fida? For my personal or for work hojiidhaaf moo dhuunfaadhaaf kan jedhu kana nuuf baasaa jechaadha. Amma nuti mataa keenyaaf waan barbaannuuf iddoo for my personal use jedhu kana gadi rukunna jechaadha. Yeroo kana gadi rukunnu maal nuuf baasaa? First name kan jedhu kanaa fi akkasuma ammootu last name optionaalidha jechaadha. Yookaan kana dhiisuu dandeettu itti guutuu dandeettu. Kanaafuu iddoo kanatti fakkeenyaaf animee iddoo kanatti maal jedhee haa barreessu? Birraa. Birraa jedhee haa barreessu. Iddoo itti aanutti ammootu dhiisuus dandeenya. Optionaalidha waan ta'eef dhiisuus dandeenya. Itti haa barreessu.
Achi booda maal goona? Next ishee jettu kana rukunnaa jechaadha. Next ishee jettu rukunnaa jechaadha. Iddoo kanatti gaafa next jennee nuti rukunnu wanta biraa fuula biraa nuuf baasee jira jechaadha. Fuulli itti aanu maal jedhaa? Guyyaa dhaloota kee guutii jedha. Guyyaa dhaloota guutii jedha. Jalqaba irratti isa jalqabaa irratti ji'a guutii jedha. Lammaffaa irratti guyyaa guutii jedha. Isa sadaffaa irratti maal guutii jedha? Bara dhaloota kee guutii jedha. Itti aansuudhaan ammootu iddoo kanatti saala yookaan jandarii kee guuttaa jechaadha. Kanaafuu iddoo kanatti leemazii kana keessatti iskrool goonee ji'a keessa dhalanne kan barbaanne keessaaf illee ji'a dhalanne Oktoobar kan jedhu kana haa fudhadhu mi'a fakkeenyaaf itti aansuudhaan dayii gaafa dhalanne lakkoofsaan fakkeenyaaf 11 haa fudhadhu mi'ani isin argisiisuudhaaf jecha iimeelii haaraa banuudhaaf 11 kan jedhu kana haa fudhadhu bara dhalootaa ammootu bara 19 waggaa 18 ol ta'uu qaba yoo xiqqaate waggaa 18 ol 18 ol akka ta'utti filanneet guunna jechaadha. 1990 jenneet achi booda ammootu maal godha neekist isii jettu kana rukutaa jechaadha. Soorii osoo isa rukutiin dura jaandar kan jettu kana iddoo kanatti meelii yoo ta'e meelii fiimeelii yoo ta'e fiimeelii filannaa jechaadha. Dubara yoo ta'e fiimeelii dhiira yoo ta'e ammootu meel kan jedhu kana filannaa jechaadha. Kanaafuu iddoo kanatti erga filannee booda maal meel jedhee filadheerami fakkeenyaaf neekist kan jedhu itti aanseet cuqaasa jechaadha. Iddoo neekist cuqaasee booda kallattiidhaan garamitti na dabarsaa iimeelii filannoo keessa akka galchu naaf kenna jechaadha. Kanaafuu amma iddoo fuula kanarratti wanti isin hubachuu qabdan iddoo kanatti iimeelii tokko akka filannootti naaf kenne. Iddoo kanattis iimeelii isa biroo akka filannootti naaf kenne. Iddoo kanatti ammootu iimeelii mataa koo akka ani uumadhu ofii keetii uumadhu jechuudhaan iddoo kanatti maal naaf kenne jechaadha filannoo naaf kenne jechaadha. Kanaafuu ani mee isa jalqabaa kana haa fudhadhu. Birraa latii at gmail.com kan jedhu kana isa haa fudhadhu mee isa irratti gaa fudhachuudhaan maal gochuu qaba? Isa irratti kiliik yookaan ammootu isa irratti kaasuu qaba jechaadha. Achi booda ammootu neekist kan jedhu kana rukutaa jechaadha. Fuula kana fakkaatu naaf baasa. Iddoo kanatti amma maal gochuu qabnaa? Paaswordii dagatamuu hin dandeenye. Paaswordii isa sirrii ta'e fi akkasuma ammootu kaaraaktarii 8 ol qabu iddoo kanatti galchuu qabna. Paaswordii akka salphatti cabuu hin dandeenye. Maaliifi iimeeliin keenya wantoota hedduuf nu barbaachisa. Silkii keenya keessatti faayiloota jiran dhoksuudhaaf isa keessatti akka qabannuuf kan nu gargaaru waan hedduuf waan nu gargaaruuf kanaafuu paaswordii iddoo kanatti guunnaa jechaadha. Kanaaf mi'a ni haa guutu. Eeyyeen haala gaariidhaan guutee xumuree jira jechaadha. Erga sanii booda xumura irratti maal goona jechaadha. Isa kana neekist kan jedhu kana fudhannaa jechaadha. Paaswordii kana dagachuu hin qabnu. Ergasii maal nuuf baasee akkaawuntiin keessan haala gaariidhaan kire'eet ta'ee jira. Fakkeenyaaf birraa latii at gmail.com jedheet naaf baasee jira jechaadha. Haala gaariidhaan kire'eet ta'ee jira jedhee naaf baasee jira. Kanaafuu amma maal gochuu qabna? Iddoo neekist jechuu kana rukutuu qabna jechaadha. Yeroo kana maal akka nuuf baasu ilaalla. Googil akkaawuntiin keenya sirriitti banameera waan ta'eef iskrool goonee xumura irratti maal arganna? Agrii kan jedhu wantoota amma iskrool goone kana dubbisnee waan isa keessa jiru seera isaa sirriitti ittiin walii galee jira waan jedhu maal goona iddoo asii kanatti agrii kan jedhu kana fudhannaa jechaadha. Yookaan immoo isa irratti kilik goona jechaadha. Kana booda maal ta'eera jechaadha? Iimeelii keenya bareedaa ta'e haala sirrii fi barbaachisaa ta'een banannee jirra jechaadha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti iimeeliiwwan keenya keessa yoo laaltan iddoo kanatti birraa latii kan jedhu sirriitti iimeelii haaraa ta'e banannee jirra jechaadha. Ergasii iimeelii kana yuutuubiidhaaf fayyadamuu dandeenya, pileestooriidhaaf fayyadamuu dandeenya, ergaa namaa itti erguudhaaf fayyadamuu dandeenya, ergaa ittiin fudhachuudhaaf fayyadamuu dandeenya, wantoota hedduu akka lakkoofsa bilbila mataa keetii dhuunfatti si fayyada jechaadha. Kanaafuu iimeeliin baay'ee barbaachisaa fi
akkasuma ammootu baay'ee bilbila keenyaaf kan barbaachisu ta'uu isaa hubachuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf hanga yeroo itti aanu wanta haaraa isinii qabadhee viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhiyaadhutti nagaan jiraadhaa. Laayik gochuu hin dagatinaa, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Kanaaf kallattima kanaan iimeelii keenya banachuu dandeenya. Haala kanaan banadhaatii namoonni hedduu bilbila akkanumaan hin qabatinaa. Bilbila keessan iimeeliitti godhaa. Iimeeliidhaan fayyadamaa isiniin jechuu fi galatooma laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Na jajjabeessuu hin dagatinaa. Nagaatti.